Akka seenaa biyyoota biroo yoo ta'e qabxiin kun baay'ee yaaddeessaadha. Hemorrhagic fever. Guyyaa kaleessaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa keezii magaalaa Jiinkaatitti mul'ate irratti hundaa'uudhaan of eeggannoo akka godhamu hubachiisee jira. Hemorrhagic feveriin dhibee vaayirasii adda addaatiin dhufu yoo ta'u, kan akka Eboolaa, Laazaa, Danguu fi kan biroo dhibee kana fiduudhaan ni beekamu. Mallattoon baay'inaan mul'atu yeroo jalqabu ho'a qaamaa olaanaa, dadhabbii, irreen laafuu yoo ta'u, yoo hammaate immoo dhiiga gogaa jalaa akkasumas ija, gurraa fi funyaaniin dhiigni dhufuu danda'a. Dabalataanis of wallaaluu, sirni narvii dadhabuu mallattoo dhibee kanaa ta'uu danda'a. Dhibeen kun kan daddarbu tuttuqqii beelladoota vaayirasii kanaan qabamaniitiin akkasumas ilbiisota, maxxantootaa fi kan birootiin ta'uu danda'a. Dabalataanis namarraa namatti dhangala'aa kamiinuu daddarbuu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa gochuun ni barbaachisa. Vaayirasii yeroo baay'ee yaaluun baay'ee hammaataa waan ta'eef ittisuun garuu salphaadha. Kanaaf tuttuqqii beelladootaa hambisuu, soorata bilcheechanii fayyadamuu, aannan danfisanii dhuguu, toora mana yaalaatiitti immoo meeshaawwan ittisaa hunda seeraan fayyadamuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuun ni danda'ama. Nagaan.